kallattiin keenya bara 2017 deeggarsa kabajamaa caffee kanas kan irratti barbaannu mootummaa gandaa cimsuudha. Kara funduraa mootummaa godinaa fi mootummaa aanaa xiqqoo humna isaanii gadi buusaa mootummaa gandaa cimsuu irratti xiyyeeffadha. Uummata keenyatti dhiyaachuu waan qabnuuf. Uummanni keenya gandarra waan jiruuf. Magaalattis haa ta'u baadiyyaatti ganda kan cimuun irra jiraatu jechaadha. So toorri xiyyeeffannoo mootummaa naannoo keenyaa ganda. Kun akka sirriitti ilaalamu kabajamaa caffeen kunis sadarkaadhaan akka nu deeggaru uummanni bal'aanis kanarratti qixaan akka hirmaatu hoggansi siyaasaa siivil sarvaantiin keenyas kanarratti xiyyeeffannoo olaanaa akka kennu asumaan waamicha godheessuun barbaada. Sababni isaa hojjetaa mootummaa naannoo Oromiyaa 50-60 ta'u ganda keessa jira. Garuu ganda keessa immoo mootummaan hin jiru. Kun hiikamuu qaba jechaadha. Kana hiikuun dhimma tarsiimaa waan ta'eef kanarratti xiyyeeffannaa malee kantiibaa 10 fi 20 dabaluudhaan rakkoon uummata Oromoo bu'uura irraa hiikamu hin jiru. Yookaan immoo godina dabaluudhaan rakkoon uummata keenyaa bu'uura irraa hiikamu hin jiru. Kanaaf caasaa mataa irratti dhiitessuu oduu hin taane caasicha uummatatti gadi buusuu irratti aangoo jiru hunda gandatti gadi buusuu irratti humna jiru hunda gandatti gadi buusuu irratti xiyyeeffannee kan hojjennu ta'uu isaa kaasuudhumaafi. Kan tajaajila afaan ol qabatee jiru danqaa fi rakkoo guddaa mootummaa keenyatti. Maaliif sirnoota darban irratti mootummaan uummata irratti ijaarame uummata keenya to'achuudhaaf. Amalli mootummaa keenyaa uummata to'achuu uummata rakkisuudha. Amalli mootummaa biyya kanaa. Amala kana jijjiirree mootummaa uummata tajaajilu goonaa jechaa jirra. Kanaaf mootummaa uummata tajaajilu gochuudhaaf akkanumatti halkan tokkoon kaanee kan tajaajilaa goonuu miti jechaadha. Yookaan miidiyaan kaampeenii waan gaggeesseef OBN caa irratti kantiibaa tokko fidee waan dafqisiiseef. Dafqisiisuu qaba. Garuu waan inni qofti dafqisiiseef isa jala dhokannee deemuu hin dandeenyu jechaadha. Warra dafqisiistan baga dafqisiistanii isin hin jennu. Garuu immoo ga'umsi fi amalli mootummaa keenyaa bu'uuraan jijjiiramuu danda'utu irra jiraata. Mootummaa tajaajila kennuu fi mootummaa dhimmoota mul'ata sila kaafne sana si'oomsee milkeessu ta'uu danda'utu irra jiraata. Amma hooggantoota tokko tokko miidiyaa irraa badan biirootis deebi'uun qaban achumaan baduu qabu. Garuu sagantaa akkasii qofa waan hojjenneef achi jala dhokannee daddaaquun hin danda'amu jechuudha. Hojjetaa fi hooggansa siivil sarvaantii fi hooggansa keenya biratti jijjiiramni amalaa dhufuu danda'utu irra jiraata. Amalli keenya hundi jijjiiramuu qaba. Tokkoffaan kan amala to'achuurraa amala si'oomsutti, amala danquurraa amala hangomsutti, amala nama rakkisuurraa nama ga'oomsutti, nama tumna orutti, mul'ata waloo milkeessutti, qonnaan bulaan tokko milkaa'e, jiraata magaalaa tokko milkaa'e, nuti milkaa'ee jedhee yaadutti ce'uu danda'utu irra jiraata. So amalli kun jijjiiramuu qaba. Iddoo tokko tokkotti amma sirna kaleessaa baarra malee kan namni jiru fitaraarii baaraan baraas qanyaazmaachidha matumti isaayyuu. Amaluma jaraa qaba malee amala mootummaa intarpirinarii hin qabu. Coomni isaayyuu keessa hin jiru. Warra akkasii hooggansa mootummaa badhaadhinaa ta'uu hin danda'an. Hooggansa mootummaa jijjiiramaa ta'uu hin danda'an. Siivil sarvaantiin nama dararuudhaan, nama cinquudhaan, nama rakkisuudhaan jiraatus siivil sarvaantii keenya ta'uu hin danda'u. So amalli kun jijjiiramuu qaba. Amala kana amma injifanne kan badhaadhina finnu. Amala kana yoon injifanne amalli kun yoon sirranne abadan badhaadhinni milkeessuu dandeenyu hin jiraatu. Kanaafuu amala kanarratti qixaan hojjetamuu danda'utu irra jiraata. Tokkoffaan kana. Lammaffaan
hojimaata keenya ammayyeessuudha. Teknooloojiin fayyadamuudha. E-governance fiduudha. Amma kaadaastara lafaa irratti biiroon lafaa magaalonni hojiin jalqabdan hojii gaariidha. Baadiyyaa irratti hojiin jalqabame gaariidha. Garuu dafnee xumuruu qabna kaadaastara. Keessattuu bara 2017 baay'ee isaa xumurree keessaa bahuu danda'utu nurra jiraata. Lafa yoo bulchine rakkoo walakkaadhaa olii hiikne. Guututti hin hiiknu walakkaadhaa olii garuu hiikuu dandeenya. So ammayyoomsuu irratti lafa irrattis haa ta'u wantoota biroo irratti dijitaalaan tuttuqqaa namaarraa bilisa gochuu kanatti ceesuu qabna. Amma kan xaa'oon bittaan xaa'oo dijitaalaan ta'uu isaa nu miidhara dhugaadha. Garuu immoo rakkoo baay'ee hiike birriin biiliyoona 9.6 sila waggoottan darban qisaasame deebi'a kanan jedhe kana qonnaan bulaa bira binti kan ture caasaa keenyaa fi warra waldaa hojii gamtaa maal kanatu ittiin daldalaa ba'e. Amma mormi hudhamee jennaan kaffalan. So digitalize gochuun waan baay'ee hiika. Galii keenya digitalize gochuu qabna. Teknooloojiitti fayyadamuu qabna. So teknooloojii irratti hojjechuun dhimma murteessaadha. Lammaffaan kan xiyyeeffannoo argachuu qabu isa. Sadaffaan hojimaatota sakaallaa ta'an ciccirree sirreessuu qabna. Hojimaatota biyya kana faana dhalatanii jiraataa jiranitu jira. Tuttuquu sirreessuun sana jeeqnee karaatti galchuun hin barbaachisa jechuudha. Arfaffaan sirna itti gaafatamummaa diriirsuudhaan hanna kukkutuun hin barbaachisa. Amma kaadaastarri lafaa akka milkoofne ogeessi fi hoggansi irratti cicheen hojjenne hin jiru. Maaliif? Hanna hambisa waan ta'eef. Gosummaa maaloo jala namni kan sirbuuf hannaaf waan biraaf miti koo. Hannaaf waan tokko iyyuu hin jiru. Kan namni walirratti ijaaramaa wal jeeqaa oolu hannaaf. Hannichi immoo insifaa of ikkoo hin beekne walumaan beekne. Yookaan sukkaara nyaata, yookaan soogidda nyaata, yookaan waan ta'e nyaata. Hin beekamu. Garuu hanna qixaan hin qabsoo irratti qabsoofnu taanaan aarsaa jaalleewwanii keenya kana karaatti hambifna. Abbaa fi ilmatti itti wareegame. Obbolaa lakkuutti itti wareegame sirna kana. Karra maatii baay'ee cufamee karri nuuf saaqame. Warra kana karaatti gatanii hataa oolanii jira. Kaansarii. Sirnoota kanaan dura turanis biyya kana keessatti akka sassakaalamanii karaatti hafan akka har'a salphinaaf oolan kan isaan taasisan. Karri namaa nuuf jedhee kan cufameef aarsaadhaan kan nuyi dhaabbanneef ifa baasuufi. Malee garaa keenya hin guunneef miti. Nama dhuunfaa ittiin kabajuufi miti. So hanna injifachuu danda'utu irra jiraata. Sana waan taane tajaajili sirratu hin jiru.